Hasama kabajamtoota jaalatamtoota maatii kaayyeftuuf nageen jaalala raaree waaqayyo isiniif haa baay'atu. Obboleewwan kiyya qaqqaalii gaggaarii yooyyaa anaa dhufu baga nagaan dhuftan jirta. Guyyaa har'aa kana Soofiyaa fi Hiriyaatti Soofiyaa qabadhee gara Bahaara deemaa jira. Bahaara jechuun pooliidhuma koominiitii keessa jiru bakka bishaan daakamuu jechuudha. Egaa nu duratti hiriyoota keenya waliin qoraan dhaqnaa, bishaan dhaqnaa, gabaata dhaqnaa, baabura dhaqnaa, biyyoo daakuuf wal waamnaa. Egaa hiriyummaa keessan gisee ijoollummaa yaadadhaa sinillee waa'ee Kamilaa እና hiriyummaa keessan gisee ijoollummaa keessanii yaadadhaa isiniin jedhaa. Kunoo egaa mucattiin kun dhuftee Soofiyaadhaa waammatte. Maatii kan ishee eeyyamsiisuudhaan nu faana deemuutti jirti. Walumaan qophii keenya haga dhumaatti Bahaarallee waliin deemnee bashannanna. Na waliin bashannanuu hin dagatinaa isiniin jedha. Baay'ee ati kaayyoo manan teessuu ijoortuudha. Akkanaan hin jenne eebbiin kinooni mana hin oolu. Mana hin oolu gaafa isiniin jedhu yoo tawwassane gisee manni barumsaa jiru mana kana keessa mucaa Itoophiyaa tokkotu jira dhugaa. Garuu akkatti waamuu hin qabu malee jechuudha. Gibbii kana keessa intala Itoophiyaa wayiitu jira. Iji kiyyachuma laalti giseen asiin darbuun isiniin jedha. Egaa kallattumaan qophiin keessan na waliin haa ta'u. Like, comment, share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha obboleewwan kiyya. Na jajjabeessuun amala isiniif haa ta'u. Warri haaraa taatan subscribe gochuun kottaa maatii kaayyoftuuf ta'a. Warri haga yoonaan waliin turtan immoo guddaa galatoomaa. Galata guddaa tanarraa qabdu. Hedduun isin jaalladha. Hedduun isin kabaja koodeewwan kiyya. Egaa qophii kiyya akka itti fufeetti jira. Bakka Bahaaraa deemaa jira. Bishaan kana daakuu namni jaallattame mudannoo bishaan daakuu faayoo qabaattan bishaan daakuu seentanii bishaan sin fe'ee warri beeku. No, go straight. Anna bakkis baay'ee tokko bareeda. Paarkii koominiitii keenya naannoo keenya keessa jirudha. Hedduu namatti tola. Hedduutti bohaarra. Viidiyoo iddoo taa'ee dalaguun dhabee sa'aatiin dhabee jettanii hin dhiphatiin haala deemtan irratti jechuudha. Yoo karaa deemtu ta'e karaa yeroo deemtan yeroo nyaata dalagdu yoo ta'e gisee nyaata dalagdan haala isinitti toletti jechuudha. Akka chaanaaliin keessan hin dadhabne waan tokko irratti waraabbadhaa poostii godhadha. Sababiin isaatuyyuu kan jirru biyya hambaa keessa kan jirru mana haadha hambaati waan ta'eef haalli nu mijachuu dhiisuutu danda'a. Teenye viidiyoo waraabuuf haala mijataa qabaachuu dhiisuu dandeenya. Bakka mijataa qabaachuu dhiisuu dandeenya. Kanaaf immoo maaltu nu barbaachisa? Yeroo sa'aatii argannetti jechuudha. Daqiiqaa 5 taatu kudhan karaatti deemna yoo ta'e hojii wayii qabna yoo ta'e hojiitti hojjetachaa fuula namaa laallachaa viidiyoo yoo hojjenne guyyaan har'aa boru miti waan ta'eef boru mooftaan miti. Waaqayyo guyyaa tokko seenaa keenya jijjiire akka teenya nuti chaanaalii keenya irratti illee hojjennu waaqayyo haala nuuf mijeessa waan ta'eef obsumaan isa eeggannaan isiniin jedha koodeewwan kiyya. Jabaadhaa hundumti keessanuu chaanaaliin keessan akka hin dadhabne viidiyoo waan tokko waraabaa irratti poostii godhadhaa isiniin jedha. Amma geenyeetirra bakka Bahaaraa mana keenya irraa daqiiqaa 3 yookaan 4 paarkii koominiitii naannoo keessaati waan ta'eef namatti tola. Wal argatanii jiru Soofiyaan fa'aatis. Kennoo bishaanitti seenanii jiru isiniin jedha. Egaa hin qorra baay'ee jechuudha. Snow cold Sofiya? Cold? Okay. Kennoo kana fakkaatan isiniin jedha qaqqaaliiwwan kiyyaa. Ijoollee wal argattee jirti. Bakkillee hin qorra waan ta'eef namni hin jiru baay'inaani. Egaa hiriyaani ijoollummaadhumaa qabee jechuudha. Ijoolleen ijoollee jaallattu qabdi. Hiriyoota jaallattu qabdi. Ijoollee wajjin taphattu qabdi. Waliin baatii, waliin galtii, wal barbaaddi. Sixootaatu walii bitti jechuudha. Bakka nuti duraa mana hin jijjiirratiin tokkotti jechuudha. Iddoon kun iddoon naannoo nama jirru kun haaraadha. Ji'a 3 moo 4 ji'a 3 waan akkasiiti. Ji'a 3 geela ji'a 3ffaa waan akkasiiti bakka baay'ee. Iddoo jalqaba jirru sana ijoollee Itoophiyaa baay'eetu jiru ture saraatanyoonni jechuudha akkuma kiyya. Kaddama bashkaala jedhan kana jechuudha. Gibbii nuti keessa jirru baay'ee tokko gibbii bareedaa ture. Kunis illee bareedaadha garuuyyuu. Araboonni ammanatti hin jiran gibbii sana keessa warra adii sana turre baay'inaan jiraata. Free deemitu jira yaannee ijoolleen isaanis saraatanyoonni isaanis free deemitti qabna.
paarkii keessatti gizee wal arginu jechuudha. Yeroo tokko nyaatallee xalabanne nyaata Itoophiyaa xalabanne paarkii uumne jechuudha. Gamtaadhaan yoo madaamin hin jirtu ta'e even jechuudha madaamin kiyya mana hin jirtu yoo ta'e ani nyaata hojjedhee buddeena bakkeedha xalabnee paarkii deemnee farrashne fataa yennee bittiin jennee ijoollee keenya qabanne jechuudha. Even gizee ijoolleen isaanii buddeena faana nyaatan taziraa jechuudha. Maaliif namni bakkuma bakkatti garaagarummaatu qaba. Amali namaas dhaabbataa miti. Why? She cried. Sophia, you push it? Like this. Come on, stay away from the wall. Laal, isheen kan kiyyaa kun jechuudha. Smart. Abidduma dhugaa waaqa. Neef, bakka don't cry mama. Neef. Ow. Ow. Ofii kiyyaa ton keessa bu'eenan du'aan ijoo kana. Ani ton keessa bu'eenan bu'a. Danduu Kiristoosii Sofiyaadhaan ilaalaa garuu jechuudha dhugaa waaqayyoon. Gotottee yeroo tokko jechuudha. Na baattee na daasisti. Na baattee gaafa siniin jedhu. Keessa na oofte jechuudha. Jaartiin tokko makkam taatee kunoo naa jirti. Naa qotu inni jaartii wayii sun agarsiisa. Jaartii du'aa tokko dhugaa isheen daaku. Wee namni daa'itanii beektan jirtu baay'ee guddata kinoo laala. Enna akkasani siniin jedha kinoo waa dibataa jirti mataan isheetillee harrii ta'ee jira. Siniin jedha isaan kun immoo haadha manaaf abbaa manaati ijoollee isaanii fidatanii dhufanii jiru. Enna akkas namatti tola enjoy day. Itti bohaaraan siniin jedha. Kaddaama hamata artinaa kutu waa'ee isheen na bukkee kun. Ana mangubadde yaa Rabbi yoo baanis galanis isaan waama kaddaama haasa'u malee siraa biraan qabani. Enna akkasani siniin jedha turtiin keessan na waliin haa ta'u itti bashannanaa bohaaraa ijoollummaa keessa fa'aa yaadadha sirna corroqoo borcitanii biyyee daaktanii kinoo baala bakkanniisaa cirree biyyoo daaknee daabboo tolchinee bishaan daayinee walii fidaa kan ture jechuudha. Lamma karaan sun baay'ee gadi fagaata. La Soofiyaan hin sodaattu bakka sana jechuudha. Mucaa ishee kanan beeku garuu nan sodaadha. Jaartii argaa jirtusa maammoo. Boodammoo qullaa nama natti argisiiste kanaan hin jenne maa bishaan daakaa jiru maallaa godhinaan jett ture. Enna akkasan isiniin jedhaa turtiin keessan waliin haa ta'u edha warra gama sanaa argaa jirtu miti jechuudha. Lafa nuti deemnutti waa'uma keenyatu ho'a jechuudha. Yoo nuti gaarii hojjennis gaarummaan keenya mul'atu. Yoo nuti badaa hojjennis namni nu dhoksu hin jiru jechuudha. Amma dura kan ilmoo ishee ta'e hin dhoskitu. Hanga nama ka'ee ofii kiyyaa paarkii mucaa fidaa jetti. Isheen garuu rafaa jirti sa'aatii kanaa jetti. Yaani kaddaaman isaan biratti dhagaa dhallee sibiila dhallee stoon. Namni hin dadhabullee dadhabbii namaa namni ilaalu dadhabbii keenya eenyu duwwaatu nu argaa waaqayyo duwwaatu keessa keenya argaa jechuudha. Ijoo ganama yookaan haga galgalaa hojjetaa oolla kana biraan iyya isaanii daddarbannaa isaanii ifannaa isaanii kana biraan jechuudha. Dhugaanii garaa kiyyatu na hammaata gizee madaamoonni tokko kaddaamaa himatan jechuudha. Kaddaamaan kiyya kaddaamsitti chidi kaddaamaan kiyya akkas godha isheen tokko ittiin fokkorti isheen tokko immoo ittiin jechuudha. Ittiin buna isaanii dhuganii deemu jechuudha. Even dubartoota kana gaafa yaadu taraadhuma bunaa biyya keenya dubartoota biyya keenyaa beektu miti gaafa wal arganu haadha koo jaarsi koo tokko akkas na godhe intalli koo akkas na goote intala baloo akkas taate asiin buute jedhanii taraa buna ta'anii ittiin buna dhugaa warri biyya kanaa sarraatanyaan ta'anii buna dhugaa nama aarsu waaqaan arrabsi na godha dhugaa waaqayyo. Anna akkasiniin jedha koodeewwan kiyyaa. Itti bohaara koota bishaanillee daakaa asumaani haadha jafee yoo as jiraatte fidi jafaras keessa nageessee jirta fidi walitti qabeensi tiksa. Sila san tiksee ijoolleeti waan ta'eef walitti qabeensi tiksa warri mucaa qabdan jechuudha. Even warri mucaa qabdan booni atillee fidadhu mucaa keeshii mucaa qabdassaa taaddalu atillee mucaa kan keenya bira fidadhu. Warri chaanaalii kiyya kana hordofta warri ijoollee qabdan ijoollee keessan datti fidaa. Ani amma andi mushkila wala ishee isiniifan guddisa rakkoon tokko hin jiru walitti qabeeni. Enna akkasin isiniin jedhaa obboleewwan kiyya qaqqaalii haati mucaa kanaa jechuudha. Haati mucaa nama fidee dhufe kanaa jechuudha. Dhugaa waaqayyo hangini qabee molii gadi hin joodha miti isheen ijaan argaa nama hin jaallattu.
Even Sofiyaa yoo dhaqxu mana sana jechuudha hin jaallattu Kiristoos. Namni akka mana isheetti ol seenu hin jaallattu. Sarratanya Filiippiinii wayiit qabdi jechuudha. Filiippiiniitu jira ishee immoo Induuniziyaadha la. Filiippiinii natti fakkaata. Filiippiinii wayiitu jira. Har'a isheen boqonnaat qabdi jechuudha. Guyyaa sanbata boqonnaa qabdi hin deemti. Be careful! Guyyaa boqonnaa ishee yeroo isheen boqonnaa baatu kun ganama yoo kaatu guyyaa manni barumsaa hin jirre gara mana keenyaatti dhufti jechuudha. Immoo qadaamee fi sanbata yeroo tokko jechuudha. Rakkisaadha manni ijoolleen jirullee ijoo qabbuma beekutu namaaf beeka jechuudha. Mucaa xiqqashuutu jira jechuudha kan sarratanyaan Filiippiiniin kun eegdu. Be careful! En amma naasan ofiisaaniitti boochisan uumatti fakkaatu haatiif abbaan as jiru. Ennaa ofii aggaa bira jiran yoo boosisu uumatti fakkaatu sarratanyaa bira jira ta'ee mootiyyuu dhiiga ba'ochuudha. Filiippiiniin sun bakka mucaa xiqqashuutu bira jira. Dhiira waggaa ja'a waan akkasumatti fakkaata. Ijoollee ja'a ammoo hin beektu warri ijoollee guddistanii jechuudha. Iddoo tokko hin taa'anii even ja'a ol ta'anii gaafa xiqqoo ishee deemuu jalqabanuu hin kufuu mukatti bu'uu girgiddaatti bu'uu silaa girgiddaan isaaniis toonii dhagaadha. Miidhamuutu jira jechuudha. Maafin kaasee haadha mucaa amma Sofiyaa faana deemtu kana baay'ee hardiidha dhugaa waaqayyo. Mucaan kuftee kohee kaameraan kana keessa jira. Birumaan dhaabadhatte mucaan sun jechuudha. Otoon bira dhaabadhu even silkiin illee na harkaan jiru. Otoo silkiin na harka jiraate otoo silkii ilaaltuudha naan jechuu dandeessi. Bilbilli illee isaa sanatti na harkaan jiru. Soofaa umarraa xaawulaan soofaa fuulduraa jira mootiree otoo deemaa jiru soofaa irraatti kufee jedha. Yeroo kufu hidhiinsaa kuni bakkuma lamatti addaan bahee jechuudha. Dhugaa waaqayyo gaafa sana billaan itti fudhattee jette gaafa kinoo Kuweetitti sarratanyaan Filiippiinii tokko hin duune. Sarratanyaan Filiippiinii tokko duute jennaani seerri Kuweet kun jechuudha. Seerri sarratanyaa Kuweetii kun bakkuma bakkaa intanii tatta'e ciccimanii galee dhuma jiru jechuudha tattaafannoon godhame. Gaafa sana jechuudha dhugaa waaqa billaan itti fudhatteetti open kaameraan jedheenitti bani kaameraan jedheeni kaameraa bantee ilaalte soorii naan jette deebitee dhuftee jette. Dhugaa warri ijoolleen xixiqqoon sin harka jiru even of eeggadhaa Kiristoosii baay'ee ulfaata ijoollee xiqqoo guddisuu waaqa abbuma beekutu namaaf beeka Kiristoosii sababiin isaatuyyuu isaan gammachuu hin qaban yoo ijoolleen nyaachuu baatte namatti gaddu yoo ijoolleen boose namatti dallanu yoo ijoolleen rafuu didde namatti dallanu hunduma se namatti dallanu dhugaa waaqa. Innaa akkasii waa hundaafiyyuu immoo waaqayyotu beekaan isiniin jedha. Jabaadhaayii obsa siniifaa kennu warri ijoollee guddistan hin ulfaata dhugaa kan namaa dhiisaati kan ofii guddisuun sadarkaa kana irratti hin ulfaata dhugaa ijoolleen kufaa ka'aadha boo'aadha kan isheen guddattu malee yaanne ija keessa laalaa miti jechuudha isaan ija keessa laalaa yoo isheen boose maaliif boo'e shusaweetii dhiiganna daffaan yeroo sana jechuudha. Ennaa akkasin isiniin jedhaa kan kiyya kun gisee tokko abbaa bira deemti abbaa faati iddoo tokko hin jiran mana tokko keessa hin jiran jechuudha. Bakka garaa garaati kan jarri jiraatanii abbaa bira hin deemti yeroo tokko darbee fakkeenyaaf amma ganama yoo har'a dafnu sanbata isaa na bira bultii miti na bira bultee amma barumsaatti ganama yoon geggeesse haadhamatu geessa ganama kaasee qursii jala lachuu laadhee uffata ishee uffisee mana barumsaatti yoon geggeesse abbaan immoo mana barumsaadhaa fuudhee paarkii oolcheetu yookaan galgala fide yookaan isuma bira bulteetti ganama deemti jechuudha. Gaafa isheen achi bultu galata kee yaa waaqayyoo anaaf rahaadha kanarra fagadama. Hirriba bareedduu tokko dhugaa waaqa hirribittiin ganamaa silaasuma beektanii dhugaa ta'u xiyyaarri nama bira jiraate. Walkasastu na hirribittiin ganamaa sun baay'ee bareeddee waan ta'eef baay'ee miidhagdi baay'ee mi'oofti yaa rabbii amma yoo galle rafnaa akkatti laata dhugaa gaafa galle akkatti waan irratti nu qabu natti fakkaatu ganama gisee alarmiin bilbila kiyyarraa yuutubachuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ganama kana bilbiluma kiyya ta'u fuudhee girgiddaatti rukute natti tola jechuudha. Gisee alarmiin iyyoo jechuudha. Isinillee akkasuma ta'a jechuudha ganamichi namni ribaa qabu jaallatu hin jiru. Wajansi takka jirti hiriyaatti jechuudha. Mana kontiraataa waliin hojjenne mucaa warra soddaati achis wajjuma banne jechuudha. Baay'ee riba jaallatti Kiristoosii.
sa'aatii wal fakkaatan nu kenniti jaartiin jechuudha. Sa'aatii 5 kaana. An shanitti ka'ee gizuma alarmitti ni yituma bootuma nu nyaadhu yooman biyya kiyyatti galaawu weetuma naaf nyaadhu jechuudha. Daqiiqaa 5 booda mana irra jira. Ammoo ka'ee hojii eegalutti bichaaf nyaadha. Isaa booddee irraanfadhe. Gannaa soda. Isaan booda gaa lubaaba sanaanis ka'etti lubaaba dhamti bakka mucaa sanaa jechuudha. Guyyaa tokko asirratti isiniin fida jechuudha. Anaaf ishee seenaa guddaa waliin dabarsine mucaa warra soddaati. Garuu nama seenaa guddaa walii dabarse garuu immoo nama lammummaa irratti wal ajjeesuuf billaa walitti fudhate jechuudha mana arabaa keessatti. Guyyaa tokko qabadhe isinii dhufa jechuudha mucaa sanaa. Isaan booda jaartiin egaa lachan keenya wal faana kaana waan ta'eef ani ka'ee gizee lama dhufee waaman illee jechuudha. Alaarmiidhaan waluma biraa kaanaa miti sa'aatiin nuu bitama yaa'akii bilbila illaa seetanni bilbila hin qabnu nu mana kontiraatatti yaa rabbi. Zau bilbila jaan arginaayi alaarmii sa'aatiin kun sa'aatiin dawaarii xiqqashee takka hin jirtu ishee bitanii nuu fidu alaarmii sanaan kaana jechuudha. Alaarmiin sun gaafa iyyuu shumachi cufnee kaanee tuyyuu gara dalagaa keenya deemna. Anfooqitti olin baagaa kan ka'eeni ijoollee 11 mana barumsaatti keessa gisee sana jechuudha. Galata waaqayyo har'a seenaa namaa jijjiira jechuudha. Nama 11 mana barumsaatti geggeessuu irra fidee nama tokko akka mana barumsaatti qopheessee geggeessu na taasise. Maaf dadhabbiin kun guyyaa kaleessa eelaa gidiraa dhiphoon guyyaa kaleessa guyyaa har'aa kan gammadee jira ona taasisee jechuudha dhugaa. Maaliif wanti qormaata qabu duubni isaa firii qaba waan ta'eef nuyi garuu jireenya keenya keessatti jechuudha gaafa qormaanni garaa garaa nurratti baay'atu hin boonya hin dhiphanna hin cinqamna jechuudha garuu miti jechuudha. Maaliif wanti qormaata qabu kamiyyuu waan gaarii akka ta'e beekuun dirqama nutti ta'a. Wanti kam jechuudha amma gaafa qormaanni jireenya keessatti natti baay'atu nin gammada natti tola baay'ee jechuudha. Sababiin isaatiyyuu wanti gaarii fuuldura namaa jira jedhee jechuudha. Seenaa hedduu badaa wayii tokko dabarsee sadarkaa kana nama ga'eedhaan jechuudha. Waay Sofiyaa keessi deemaa arti Sofiyaan koo. Anna hirriba sanarraa ka'uun baay'ee tokko ulfaataan isiniin jedha waa'ee lubeetiif hin kaase. It's for baby I think. Na akkasiin isiniin jedha koodee waan kiyyaa jabaadha warra akka kiyya hirriba jaalatan illee guyyaa tokko raftuu guyyaan hirribaa isiniif kennama. Sandaqa garaa garaatu jira. Anna akkasii koodee waan kiyyaa. Yericha gaa walolaatuma walla sababii hirribaa sanarratti annaqeen kaasne yoo ta'e jaartiin hin kaasne naan jetti. Maaliif hin kaasne jettee deebistee tunatti iyyiti akkatti wal nyaataa olla tokko daqiiqaa 5 yoo dabarfatee rafee akka 5 rafti wal kasasu wajjin keenya. Ayee yaa rabbi dhugaa wanti hin dabarre addunyaa kanarra hin jiru dhugaa waaqayyo sagalee waaqayyo duwwaa. Innaa hundumayyuu hin darbaa jireenya har'a keessa jirrus dhibbu gidiraan har'a keessa jirru kunis Heenuma darban isiniin jedha obboleewwan kiyyaa jajjabaadhaa gooftaan sin faana ta'u bakkuma jirtanitti humna isiniif haa kennu qimam. Hi. What's happened? Why you sit there? You no play? No. Come go to. Nothing. Why? Because I don't want. You okay? You sick? So play, go inside. What? Where's your madam? Where's your house? Long? Where? There. So why you sit there? Because I wait. You want to play? You want to play? No, I don't. Mama yakacao. Mama cana mama kana nyetten. Ka hada fa bazani rojo luma sani sana waya gide tokko malee jechuudha. Sanis bar waruma sani irraa baratu. Sofiyaan kale sana makina keessa na faanante suna mata bu'inaa.
deemnaa nyaata gara Itoophiyaa naa nyaata gootu waa chaal jaalannet yeroo tokko gizeetti kaawwachuudha iddoo namni jiru hin jaallatan dhimma namaan qaban yeroo hallee jiidhaa maroodha Oromoo warruma isaaniitti fakkaatu dhugaa